بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو دعوتو تخيني كم ولتنا كم بلتنا. هران تنا وليد يعني دام ساعة تما إرجع تما دبر سوي خونيس مالي برباتيسه. أفهم فاجي إذا مثلا هنگا تكا إفتومينا في هنگا تكا هو إنه خنو في. ماله نوتي بكتو نمالتي نوتي ديبسا خنو لا. إسلام ما نما ديبسا خنو علماء عالمان كماتا مالك كمان هدو كبا دايبوني هدو كبا. نتقولوا أكا ummata islaamaa tokkotti akka nama islaamaa tokkotti hubannoo xiqqoo qabnurraa waan xiqqoo takka if eeggannoodhaan waan xiqqashoo takka jechuu fi as baane. Kunis maaliif barbaachise? Dhaamsi dogoggoraa nama keessa yeroo ture akka dogoggora biraan dhallee fi akka hubannoon hin taane hin uumamneef sirreessumaaf. Yoo rabbi fedhee bal'inaan gara fuulduraatti aalimman keenya akkasumas namoonni biraa mata duree kanarraa waan hedduu jechuu ni danda'an. Tana shakkiin qabu. Hundaafuu eegaan hangana jedhe dhimmi irraa osoo deemnu maal seetan eda galgala mana gartee takkaahu akkaawuntii gama tiktok mubaarak musammaa obboleessa keenya mubaarak musammaatii fi akkasuma waajii nama jedhamuu fi daawwattoonni birootis bakka argamanitti gaafiiwwan kee takkaa jira. Gaafii muraasa takka kan namni waajii jedhamu kaase. Gaafiin san islaamummaadhaaf gaafii jabduu fi gaafii qormaattuu illee miti. Gaafuma laaftu takka tagartee yeroo hunda baramtee fi tarra deddeebiidhaan kaatudha. Garuu akka koomentii ilaalletti akka yeroo sana nuti sordofuudhaaf yaalletti namni gadi gadiin rifachuu yaalee jira. Waan guddoo nama rifachiisu miti. Waan gartee islaamummaan deebisan takka muslimtoonni deebisaan harkanii jedhanii itti rifatanillee miti isin. Wanni beekamuu qabu daawwattoota keenya yeroo hedduu warri miishinotaa takka ammoo hordoftoonni amantii biraa islaamummaa ilaalchisuudhaan namoota islaamummaa irraa hubannoo jabduu hin qabne nama quraanaa fi hadiisa qaceellootti hin beeknee fi hawaasa wallaalaa filatanii mormii takka takkanii qopheessan ni godhan. Kanas yeroo dheertuu qisaasuu fi dabarsuudhaan quraana qorachuudhaan akkasuma kitaaba islaamaa hanga takka dubbisuu fi quraana keessaa ayatoota muranii fiduudhaan akkasuma qabiyyee fi dhaamsa isaatii ala hiikkaatti fannuudhaan kunoo quraana keessan akkana jechuudhaan inumaa yeroo takka takka wanni nama qaanfachiisuu fi nama ajaa'ibsiisu ayata quraanaa kan tahin takka ammoo hadiisa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kan tahin afaanuma arabaatiin hima jaaruudhaan kunoo quraana keessan akkana jedhami jedhanii nama afaan arabaatii fi quraana adda hin beekne dogoggorsiisuun yeroo hedduu ni beekama. Hundaafuu hordoftoota amantii biraatiinis wanni jennu yoo gartee islaamummaa irra gaafii qabaatan yoo quraana irra gaafii qabaatan gammuma sirriidhaan osoo nama dogoggorsiisuu fi afaan faajjifa osoo hin taane haqumaaf baruudhaaf hubachuudhaaf hubachiisuudhaaf waanuma sirrii yoo gaafatan gaarii. Muslimtootaan immoo wanni jechuu barbaadu gamanumaan islaamummaa sirriitti haa hubannu haa barannu akkasuma gaafii namni gaafatuu fi dhaamsa namni dhaamu tokko ergaa isaa guutuu hubachuudhaaf haa yaallu. Amma eegaan hangana jechuudha. Gama barsiisa mubaarak nuuriitti dabara yaada kana akka qaqqeellotti ibsuuf maali wanti dura irraa eegallu mee gaafiin isaa maal ture gabaabinaan mubaarak sanirraa eegallu dura. Bismillah walhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Silaa gaafiin waajiin gaafate ayanni dura suuratu takwiir gubbaa ayata 19 irratti argamti. Innahu laqawlu rasuulin kariim. Inni kun jecha ergamaa kabajamaa saniitii jecha jettuu tana fuudheeti quraanni kun jecha rabbii osoo hin tahin jecha rasuula yookaanis ergamaa saniiti malee jecha rabbiitii miti yaada jedhu takka fide. Isii as keessatti malee ammaasi suuraa alhaaqaa keessatti illee ayata 39 irratti aannitummaan irra deebiteeti argamti. Lamada ammaasis quraanni kun rabbiin gaafin lamaffaa gurbaan kaasee jechuudha. Gaafin lamadaa gurbaan kaasee quraanni Allahan naatu quraana buusee jechuudhaan ragaan quraana keessaa yoo jiraate natti as fidaa jechuu jira jechuudha. Saniifuu ammaan tana namni tokko gaafii mataasaa baafatee akka fedhutti nama gaafachuu qabu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana kana gizee buusu quraanni kun maqaa rabbiin mataa isaatiin maqaa kannee fi qaba jechuudha. Abbaan fedhe zikrii naatu Allaha buusee jedhee si gaafachuu furqaan naatu buusee jechuu si gaafachuu sun ta'in dura wanni adda baafamuu qabu kitaabni nabii keenya irratti alayhi salaatu wassalaam buufame maqaan isaa maalii jedhanii kun adda baafachuun dirqama ta'a. Waan takkaa jira sandura maal jeesite gurbaan innahu qawlu rasuulin kariimii kanaafu akkamitti fassare jechuma qawlu juu kanaa quraana jee fassare dura innummaan jechuun kiyya akka waan innahu quraanun kariim akka waan jaamee takka ta'a. Maaliif inje haasoo isaa keessa yoo dhageeffattan akkuma quraana kana ergamaa kabajamaa rabbuuf na jiru jecha quraana jiru qofaan naa fidaadhaa jee. Haa jennuuti bakka tana qawlu jee malee quraana hin jenne.
Garuu akka hubannootti kan ni beekama waan wal falminu miti. Ammoo dura gaafiin isaatu sirrii akkan ta'in akka hubatanii hin barbaade gamanumaan jechuudha. Gaafiin namtichaa akkuma quraana kabajamaa quraana ergamaa kabajamaa rabbuufni je'e rabbiin Allahan quraana jecha jiru qofaan naa fidaadhaa jee gurbaan kun jechuudha. Quraana jecha jiru qofaan. Kanaaf achitti rabbiin quraana hin jenne qawli jee malee tanallee sirreessinee bira dabruu qabna jechuudha. Dura dogoggoraa fi konfiyuuzii takkaa'u afaan faajjeessu asumarraa jalqabe. Ittaan sun ammoo mubaarak wanneen akkaan laallu fedhe maal ta'e innahu laqawlu rasuulin kariimiin kun suuraa al-haqqaatiif akkasuma tafsiir keessatti ni argama. Aayata kana xiqqasha goxoofnee ilaaluun barbaachisaadha dura deebisaa taanu kan dura mee itti hafuuf maaliif jennaan ergaa guutuu argachuudhaaf kontekstuwaalii jechuudha ergaa guutuu argachuudhaaf dhaamsa guutuu ilaaluun barbaachisaadha. Itti fufi ayyamu maara. Gaafiin gaafatamte karaa gabaabaa gaafii lama innahu laqawlu rasuulin kariim jechuu fi kitaabni kun yookaanis qur'aanni Allahan naatu buuse jedhu dalilli yoo jiraate as baasaa jedhe. Gaafii inni dhiheeffachuu osoo hin ta'in quraanni mataa isaatti ifiif deebisaa mataa isaatiin kalaamni rabbiif irraa deebisa jechuudha. Sammaal jechuudha qur'aanni yookaanis kitaabni kun maqaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eenyu je'eeti ifiif moggaase. Hayya suuratu nisaa keessatti rabbiin maal jedha? Innaa nahnu nazzalnaa alayka alqur'aana tanziilaa nuti sirra buufnee jira qur'aana buusinsa sirratti buufnee jira. Asitti amma Allah subhaanahu wa ta'aalaa gisee dubbatu kitaabni nabii keenya irra buufamee maqaan isaa kadura maali qur'aana jechuudha irraa agarre jechuudha. Bakka biraatti maal jedha rabbiin innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafidhuun nuti zikrii sirra buufnee nu maattisa jira. Maqaan ramada ammaan tana maali zikri jechuunis maquma qur'aana ta'uudha irraa agarre. Bakka biraatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ammaasi suuratul furqaan keessatti تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ربين قل الله يعلته إني فرقان قبرتش سارت بوسيجا فرقان خجاو خني سما ماكا قرآن توساد يجو خاكا في باطل الدباس جي رب سبحانه وتعالى دبتي بكبرات أماسيس رب سبحانه وتعالى واتبعوا نور الذي أنزل معه هردفا ديما كتاب نورة ربي براغما خيساني بوفامي قاجي أما سي نوري مقا ربي مقا خطاب خناته هما بكبرات أما سي ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب نوتي غما خيتي كتاب بوفنجا سورة برا خيسي أما سي إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق كتاب خنا غما خيتي حق أن غما خيتي بوفنجا لأنه أما بكبرات أما سي الحمد لله فارونك الله الذي أنزل على عبده الكتاب إذا قبرتش سارت كتاب بوسجا لأنه قرآن خينا خيستي مكان كتاب خناف مقافمي مقوته الدجر حكى ابن القيوم شنتمي ألف دايتو رب سبحانه وتعالى مكاه الدو خنا خده في هوتت مكاه خنا خيسا مكاه فدني رب سبحانه وتعالى إذا خنا بوسجا سنيفو الله قرآن أنا تبوسجا أني هاسو دبسون ربين مقوته هدو كتابة خناف يو خنف خنوتي خدور عمالي الحمد لله فارونك الله تجي الله الذي أنزل إسابوسه على عبده قبل سارت الكتاب كتاب بوسه وقاجه وخان الله إني تهو دبتا كتاب نبوفا ميخون مقاسا كتاب نبوفا ميخون كتاب يوتي قرآن يوتي ذكر يوتي فرقان يوتي مقان كون هندي غرغلني مقا ولي غلاتي يجو كتابنا بوسي وقاجة القرآن خنبان نمتشخون آفان نما دبسو في قرآن بربادة جي دبتشو جرتشو قرآنينيس فرقانيس ذكرينيس كتابني ولي قلتي مقاساتي ربين كتابا بوسي جا اللهم فرجي هنو بكتنتي الحمد لله فارونك اللهتي إسا كتابا قبرتش سار ربوسي جي كتابني كون كتابا خمي دبو أكني بيقودي ربين قرآن خيستي مقوطة حيمي خنرا توقوم بوسي آية برا خيستي مالجا بقرا خيستي ذلك سن بأن الله نزل الكتاب كتابا نبوس بالحق حقا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد إسانن واللبن سكمن سن وإن الذين اختلفوا إسانن واللبن كتاب خيستي غراغرما هدو فقو خيس جرني جا ربي سبحانه وتعالى أسيق جزي دبتوس مالجي بأن الله نزل الكتاب الله كتاب بوسجة هن الله تو كتاب بوسجة
kitaabni kun maqoota fakkeenyaaf qur'aana hoggaa jennu maqaa qaraa ja'uu irraa masdarri isaa qur'aana qaraa irraa qur'aanni fuudhame kitaabni yoo kataba barreesse maktuuba waan barreeffamee ni kitaaba jaam maqaa qur'aana kanaati maqoonni kun hundi jechuudha. daawwattoota keenya gaafa asitti ilaalu maqaawwan rabbiin quraanaaf kenne mubiiniis nuuriis zikiraanis hedduu jira. Namni tokko maqaa shanis jahaas qabaachuu danda'a. Garuu nama tokko inni isuma garuu maqaan shananuu jahananuu nama san ibsa. Ammoo namni barbaade maqaa shanan keessaa jahan keessaa kan fedhe fayyadamuu danda'a. San mirga isaa akka filannootti. Akkasuma ammas maqaawwan quraanaaf rabbiin kenne kan dhaamsa quraanaatiif sifa quraanaa nuuf ibsan. Maqaawwan gartee ilmi namaa ifaarsuudhaaf takka ilmi namaa akkanumatti waan adda addaatiif maaragii fi kanuuf moggaafame tokko osoo hin ta'in rabbiitu waan quraana keessatti kun ta'e nuuf ibsuudhaaf adda nu baasuudhaaf maqaawwan adda addaa kanaan buusee jechuudha. Egaa kana hubannee gaaffiiwwan gurbaan gaafate keessaa tokko Allah kajuus harkannee jirra. Allahan kitaaba buusee Allahan quraana buusee waan jiru. Gama biraatiin eenyu kitaaba buusee quraana kun jecha makluuqaatii miti takka jecha gartee ergamaatii fi namoota addaatii miti jecha rabbiirraa ijuus harkannee jira. Gamame innahu laqawlu rasuulin kariim sanii deebinee hojii xiqqashoo achirratti ibsa gabaabaa kan innahu inni kun laqawlu rasuulin kariim jecha ergamaa kabajamaa saniiti jira. Hogguma jecha kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbatu bar innahu inni kun laqawlun jecha rasuulin ergamaa kabajamaa saniiti jira. Jecha ergamaati gisee je wayi jecha Muhammad yookaan jecha Jibriil hin jennu. Ergamaan tokko jechi yoo ta'anname ergaatu jira jechuudha. Dura dalagaa namticha kanaa maali jennee ilaaluu qabna. Ergamaadha je jecha ergamaati yookaan je ergamaan tokko durabaa yookaanis ajajaan biiroo tokko ajaja tokko gisee sektara isa jala jiruuf ajajawwan akkana haa godhamu je'ee kanne namni isa jalaa ergaa san fuudhee dabarse. Ebaluu dubbate hoggaa jaan ka ajaja san asli dabarse eenyu maanajara abbaa kaampaanii yookaanis hojjetaa waan saniitu dabarse jechuudha. Saniif asitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala jechi kun jecha ergamaan kiyya alayhi ergamaan jecha ergamaa kiyyaatii jan ergamaan san ergaadha fuudhee deemuu jira malee jecha isaatii miti jechuudha. Yoo silaa jecha isaa ta'e maal jee dubbatamuu qaba. Innahu laqawlu Jibriil yookaan innahu laqawlu Muhammad je'ee fiduu qaba jechuudha. Jecha ergamaan jecha fidee deemuu jira jechuudha. Jechi sun rabbii ta'uu rabbiin ayatuma sanitti aansee ذي قوة عند ذي العرش مكين. إسا. wanni daawwattoota keenya wanni hubachuu qabnu ergaan kun dhaamsa fidee dhufe akeekadha. Abbaan dhaamsaa ijoon eenyu abbaan dhaamsa kana Allah. Garuu immoo ergamaa kun rasuula sallallahu alaihi wasallam Muhammadis haa ta'u akkasuma Jibriilis haa ta'u dhaamsa fidee dhufe malee dhaamsa san inni uumne isaa miti. Garuu maquma isaatii fidee maquma isaa irraa ergamaa. Waan itti kannamee jira waan itti kanname san fidee dhufe akka hinduun godhe hayyee gama itti argaa dabalu hayyee. Ammaasis suuratu al-Haaqaa gubbattis aayni turre deebiteeti innahu laqawlu rasuulin kariim. Jechi kun jecha ergamaa kabajamaa saniitii jira. Jecha kana gisee dubbatan ayata hudduduubaan jiru san maa muranii tan muqeessa keessaa barbaadamaa deeman. Innahu gisee jedhu kanaa'u qur'aana jechuun namichi isa gaafachuu jira. Innahu gisee jedhu qur'aana jee rabbii wayi dubbate asitti. Garuu innahu jechi jedhu kun kitaaba qur'aanaa kana qur'aanaas furqaanis hunda wal qabate jechuudha. Namichi garuu gisee gaafatu qur'aana kajabu qofaa jechuu jiraan. Furqaan qur'aana kitaabni as keessa dubbatu qur'aana maqaa hunda waliin qabata. Jecha ergamaati jee asittis malee jecha Jibriil hin jenne jecha Muhammad hin jenne. ولكن قالوا أسيت أما محمد بانا ربي سبحانه وتعالى. الجماعة كان ومن كان يهوبتشوا كبودا ربي كان سبحانه وتعالى آية التعانو في أكسما أمس التعانو يوك إلو لالي نموتا قرتي إلى السكرة كماني في هوبنو تقبرا كرا كماني اللي درسيتو دمانو ما بيقولني إبسا بلا ركن إنه لقول رسول كريم قف جندي آية التعانو يوك حلال متاتي ورا كان جو خلاص وما هو بقول شاعر إنكم جتش واللساتي متجي قليلا ما تؤمنون هن أمنتني هيجي ربي سبحانه وتعالى
دبت وما هو بقول كاهن جتش ورا وراغوتي متي قليلا ما تذكرون نليه غرفمتني جي ربي دبتين مال جيفته تنزيل من رب العالمين بوفا ما أجي ربي عالم سنبرا أما جتش إرجما سنيت وجاجو إرجافو إيه دي مجرى إرجان سنيسا دفته تنزيل من رب العالمين ربي عالم براي بوفا مجي إرجاسا خافو إيه ديمون أبان إرجاسا نديم نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاتته إرجانتو ربي براته ربي سبحانه وتعالى ديبسا إتمد أنسي ربي مالجي ولو تقول علينا بعض الأقاويل أصوغري جتشا وهي قرآن خنا إرتي وادبتي هذا سا إيه لأخذنا منه باليمين أبين سجبا إسا كم نيوخام مرغان إسا كم نجي جتشا تقوصو قرآن الرتي إديجي جتشا أمري فنتانا جتشا إرغما خبجما سنيتي وقاجي إرغافو إيدي مجرى جسات وصو جتشا ساتي إيدي وقاجي خربي قفته ورهي مجرى وصو تك نور خاي أبين سجبا إسا كمنا هد أني ساتر لي مرجئة ربي سبحانه وتعالى جتشا تهو مركنيسي ربي دبتي جرى هاسوا ولله كاني وان تاني دونغور خيسنا من اقول اف دبتني ورا كان را كيف اذا ان شاء الله دعوتك اللي كفجمو دايوان كان جافيس اكسبا مت اسلامات دعوتك بدان تقبلوا ما لسيتن يرو مري غوتن مري امنتي تكيرو غوتن متدوري فلچو مرتيسو اتقاون هدو برباجسان ما لجنان وانت كون امنتي دا اتغافتا مقبدا نما كان براروف دي ما يدرا جنة نما كان يامو دي فانا افجچا haasoo heddumee sunis mata duree adda addaa keessanii uummata kanas gartee itti bitaacheessuu fi afaan faajjeessuun isin barbaachisu. Waan irra wal mari'attan san abbaa fi tajjaasoo fi wal mari'atu mirga garuu waan irra wal mari'attan mata duree murteeffatanii itti qophaa'anii dhufuun gaariidha. Gama hundaanuu jechuudha. Maaliif islaamummaan ragaadhaan haasawaadhaa jira. Yoo hatta nuu miti warra hojjaasoon illee ragaa akka isaan gaafannu hojjeta. Kun haatu burhaana kuntum saadiqiin jeeni mee ragaa qabatan fidadhaadha waan isaan illee yoo ragaa qabatan akka ragaa san qopheeffataniif mata dureen dursa itti himamuun gaarii akka gartee dingata kan taane jechuudha. Wanti waan gartee tasaasaatiin dubbii akhiraa dubbii jabdu waan taateef itti qophaa'uun haalaan barbaachisaadha. Osoo itti hin qophoofne waan takka seenuun sirrii miti. Hundaafuu eegaa hangana jennee dhaamsa kana warri dhageessan walii qoqqoodaa yaada yoo qabaatan gaafii yoo qabaatan ilaalcha qabaatan kanna inshaallah qaamni dhimmi ilaalu warri gartee hubannoo qabu warri beekumsa qabu hedduu jira. Deebisaa gaafii kan nuyi danda'an inshaallah nuti yoo hangana jennee